بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تخينيا قنن قيو قرر خيزن قوري خيزا قررتني كل جتني مال تواني هاري نجرة جتن سيمبانا أبليس خيج أبليتي تيج خن ديرا خن دوبرا خاتك آخا قدّا الراس مال قبتين ودو فيچون أولتن سيناني مراديمو اتسينو دان دورتي يا رب قلبي تينيا إيمانا نو افتينسي وان داقين يرى وان غرر وربو أبو فتو نقودي ورى الرتاء برو آخرت إجارت منا قبري لا تولفتو ربي نوها قدو بر قبرين وبكا نمني كسي ولي تول جسانيمي تاري في تولفتو مدي سينان دبنوس تدقي فنوس تن هجريتين فولدورا خينيا نفايد ربي نوها قدو سينان الرا أنا جبارته هم نتن تنامت تلالين جتي أنا جبارته هم نتن تنامت تلالين أكا أما خيسة جرتو إف بيت ماله أكا سكون دي أما جرتو تنبود جرتو إف بيتو قصة أعجبتني سينا دا كتنا أجايب سيفتي ندين كسيفتي تانين سنفس قودو وربادي جرو نما tokko barreesse seenaa tan akkini jee ani gaafa dura barataadha jee barataa waa'ee fayyaatiin baradha jee anaa kana barachuudha jiru konkolaataa seene guyyaa tokko imaltuu deemuudhaaf yeroodhaan seene waan akka minibaas kana seene namni guutame ammoggaa tanaan hin taa'uudha jira sani namni tokko baxaraanni namni kun beeyta nama kibiru jira nama hoggu deemu man ashaddu minna quwwa jechaa deemu jira meelaala nama eenyuun narra jaba jedhu kan immoo rabbiin allahu ashaddu minka quwwa aboo rabbii sirra jaba ammaas nama rabbiin jabeessee sirra jaba kan jedhuun jira akkuma beekaa olee jirutti jabaan jabaa olee jira ربي الله سبحانه وتعالى وركز بونا كبيرة دي مغانا دبتت إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يا المنما هقاني في كسد دي زك جتشا كسد دي امتوسن لن تغرق الأرض دجي دنا بك ايزيته روزون دنديسو هقاني في كسد متاع القبدي دي امتوسن امو ولن تبلغ الجبال طولا gaaralle dhaqabuu dandeessu ati ilma namaa tokko kan yoonii fi rafeehu if quban qabne kan agabuu oolee buluu hin dandeenye kan mi'aawaa urgaawaa nyaate jalaan ajaawaa baasu ati ilma namaa kana kan biyyeerraa uumamee biyyeedha deemu kan bakka fincaanii lamaanirraa argame ati ifa olin guddisin kabajaan ilma namaa sodaa rabbiitii fi naamusa muru'aa jeni namummaa qabaachuudha jeer rabbiilleen subhaanahu wa ta'aalaa dubbatame nama tokko na dhufe jee magaa seenaa teenya deebina nama tana ol raanfate mutakabbiruun jabbaar baanan san nama ifal guddisu zaalima jechuu dhufeetuma boodi jarjarraa mee makinaan guutuudha jeetuma laal huccuu tana asuma na qabee jee furr na godhe dha lafan na godhe jee kasis seene jee مولي رداتين إذا كانوا ملالة ورثة سفارين مخينا خيساتي إذا كانوا ما يجني سنتي ولا جفتمو جين جمّا رداتي غنان خلينا في الراس نما صداتي نمو أقسم أسنجي شفيران نونديم دوا جي لال جي قربان كوفيخوني مجان براتان كون والله قبي إنسان غران كي يكون نقوبته سلاني في ونة أكشوكتي ونة كسبيلان الرجلاته نمان ده جيسي kubadde hogguta ka rabbitti naara je rabbi humna kana isaa kanne walin dolaalo kana yoo garii namaatii beeyta hoggaani fi rabbiin namni tokko amma si zallamu ammuma yoon ifin dirmatin akka waan rabbiin hin jirreete ka rabbittillee dilaa'u jira bar nagarre warabummaan hin jiru nama joo nagarre maaliif ammatti maan awwaadna jedhi laakiin sokondii san booda waan rabbiin kaayeef hin beeku
daqiiqaa san booda waan rabbiin kaa'eef hin beeku sa'aa san booda waan rabbiin kaa'eef hin beeku san booda waggaa san booda waan rabbiin kaa'eef hin beeku ilaa aakhira umrii isaan beeku jiruu tana irratti hatta addunyaa irratti illee yoonii fi obseef aakhiraadhaan waan isaa qophaa'e quban qabu jechuu sanirraa duuba zanni qalbiin tiyya sun na qabamte je dhiiroo akkamuma je osoo dhifinaaru jiru makiinaan galaas kottee hoggaanii fi kutan booda ani konkolaataa biraa harkadhee deeme je mee dhaggeeffadhu beeyna lahza sokondi keessatti yaa wagguun fedha inni laal makiinaan na dura kotte san horroytee je daaraa taatee makiinaa biraatiin wal dhoytee namni akkanatti iyyaa hoggaanii fi nuti bira dhaabbanne namni tokko shofeera irraa eegalee nam tokko hin baane je warrichi keessa jiru hundi dhume yaaboo gaddaafamaa tokkootitu na tume ka akkana na godhe as keessa jira se'ellaa nama abaarsa qabu wajji deemuu gaddaafaan addunyaarraa waliin nama dho'iti jennee kun hoggaanii fi dhayne lubbuu ittiin dhaqqabne isa faadha akkasii ol qabnee gammachuun rifaatuun tiyyatanii reefu rifadhe se'ellaa khayriin fuula hammaattee dhufti se'ellaa toltuun gaariin fuula hammaattee dhufti se'ellaa rabbiin tana duraa na baasee jeetiin je rabbii kiyyaaf galata galchee hogguu takka ni rifadha isa ummata gartee shufeera sanii fi raddaatii sanii fi warra daaraa ta'e kanaaf ni rifadha hogguu takka immoo isa kan akka ta'e tara itti gammada hogguu takka lubbuu tiyya immoo kaniin rabbiin gaddaafaa san keessaa na hambiseef ni gammada akkumaan taheen dhabe jee dubbate duuba subhaanallah kam nama meeqa kanii toltuu rabbiin fuula hammeessee itti fidee taraa duraa gubatee aaree isaa rabbitti waa meeqa dilaayee rabbiin kun walleen jiru jee waa meeqa jee booda khayriin san dhuftu guni binan akkana jedhu atis obboleessa kiyya obboleetii tiyya tasirra geessee haa taatu tan nama ati beeyturra geessee haa taatu ollaa keetirra geessee haa taatu waan durrisiidhaa hamtuudha tabooddisiidhaa khayriidhaa agartee yaadachuun ooltu saniif kun fi duniyaa inshiraaha sadri hariiroon siifi rabbii ittuu jiraattu zanniin wanni ati rabbii kan keetii yaaddu waan gaarii akka taatu asirratti waa yaadadhe maas dubbuma tabbii tana fakkaattu intala takkaatiitu jee yataamaadha guddifti isii ijoollee yataamaa guddiftu waa takka hin qabdu manni barnootaa gehe mana barnootaa galmee geessee ijoolleen gaa bar ilmaan abbaa taatu ummaa taatu as kannee malee isaa kannetaa hin beektu gaa nama ijoollee qabuuf beeka ijoolleen tana hin beektu akkasi gaa ummee yuunifoormii nuu biti ijoolleen hiriyyaan teenya mana barnootaatti galmooyte nutis nu galmeessi deftara nuu biti ummii akkana nuu ta'e jedheen isii yataamaadha guddifti waan tana himtuufis ijoollee tana galtu qalbiin siidhaa jabxee boodarraa dhadhaa tokko kan mana jiru yaadatte akkasi ganama dhadhaa kanaan hin deemettee mucaan ammoo quraana qara'a galgala masjiida dhaqee mucaan daa'imni kun quraana baratee qara'ee ummaasii isaatii kana galgala rakkattu tana laalee illaa inni ishaa'ii booda du'aa'ii godhe ganama guu isiin ganama kara magaalaatiin deemaa hayatis gaa abaloo kiyya qaraatiin naa deem qaraatii jabaadha magaalaan dhaqee dhufa naan ummaa jiyeen jee mucaan xiqqaan mee dhaggeeffadhu rabbi ilmu akkasii nu haa kennu ummi edelaal salaata ishaa'ii guunifiin salaate du'aa'ii kadhadheetiin yaa rabbi ummaa tiyya tana nuu milkeessi yaa rabbi rizqii nutti kanni jee deemarra insha Allah rizqii guddoodhaan magaalaadhaa galtaa jeen ijoolleedhaa bar du'aa'iin ijoolleedhaatu malee kaa'amiin jaaf hin jaaniire akkasigaa laal guunifiin milkaa'e du'aa'ii godhi ilaal jetteen kophee siif hin bitaa boorsaa deftara keessa kaayyattu ka ijoollee sanis siif hin bitaa waan ijoolleen feetu yuunifoormii bareedduu mana barnootaa siin galmeessa jetteen ka deemnaa milkaa'e ummaatii jejjee mucaan qottee laakiin ogguu magaalaa dheexoo waan malee isii mudate dhaggeeffadhu gaa waliin laaqamaa jiru bar jiruma duriyaatii tana gaa'ee bar wananiin sii himuuf nama meeqa insha Allah kan duraan rakkoo keessa jiru kan duraan yaadarra jiru hoggaanii fi dubbii tana dhagee hiraar yookiin gaddi irraa deemuun oolu jechuudhaaf insha Allah waan kana qabadhee dhiyaadhaa beekii waan biraatee miti yookaan nama kan kee yookiin obboleessa kan kee nama si dhiyaatu katti dhiyaachuu dandeessu yookaan waa kannee fi yaadarraa deemsisi yookaan haasawa bareedaadhaan yaadarraa deemsisi jechuu jiraafin waan kana itti yaadee guyyuu kanatti isinii dhiyeessuudha jira insha Allah anas isinis karraa fayyadamu waliin nu haa godhu du'a magaalaa dheenaan eenyu dhufte nama mutakabbira berga ana male jo namoota garii jira khasuura
inni suuraa namaa uffate malee keessa isaa bineensaatee jira. Kana dhufee hariira maaliin deemta jeeni beekta. Dhadhaadha jetteeni mire mee lafa kaa'imee ennaan dhadhaa akkuma isiin akkanan godhetteetti dhadhaan achi faca'ee huccuusaa akkanatti irra gabbu'e. Amma are lafa keesse alla sirra faca'ee mee bishaaniin sirraa dhiqan os bishaaniin maal irraa dhiqan fasaasa ballitti seeni gaa'u arrabsi fiigi ulee harkaan dha'uudhaatti fiiga dhadhaan dandeeyta cuqqillaan jabeeffattu ati duran jeeni. Yaa abbaa dubaanuma duraan naqamee tehena duraa akkamiin ta'a ka duraan taane rabbumaa bar jennaan us jennaan mee bishaaniin laala bishaan akkam akka bishaaniin firraa dhiqa antana huccuun barbaadu huccuudhaan bitadha maallaqa tefi maallaqas kan dhiyye. Yaa abbo maallaqa meeqaan kan nati huban qabu bar maallaqa nan qarshii kuma takka ammas kan ni qarshii kuma dhadhaa kana meeqa gurguruu deemtu beektaa yeroon beekigaa yeroo amma maallee kanatti rakishatee tanaa miti. Dhadhummaan kunuu 550 yookaan gurgurameef. Yaa'oo ilmaa yeetamaadhaan guddisaa rabbumaan narra si jira achise. Haadha manaa ni qabdaa kaasunumaan naa laale yookiin obboleettiidha qabdaa sanumaan naa laale. Yaa'oo akkanatti nan oofini hin beekusi ambochii magaalaan irra wal geesse gaa. Maali jedhanii maaliif narra hin deettisin? Yaa jara keenya kun utuu bana dura irra naqame maallaqa nagaaf qarshii kumaas kannitu malee. Waliin mareetiin siqaa akkam sii dhajjeessa qabala tokko irraa naftu jaan. Ammasumatti mucaan dargaggeessaa tokko fiigaa dhufe maal taatan jee oggu dubbii dhagee duuba sirran dheeyte tanaa ittee qarshii kuma sii kanniti isiirraa arra daara baataa jeeni beeyte hin beeku silaa tanaan hin dhiqadhaa kannatti jennaan akkasii namni hundi hadhatan gaa hin beeku isinii waan kiyya keessa namni isin naqeen jiru jennaan maallaqa keessa kaayetuma. Gurbaan dargaggeessaa kun hoo ji'etti kanne gadhuga fuudhee lakkaawwatee keessa kaayyate hoggochi deeme hin deemtu jeen maali huccuu kan egaa bitannee mee huccuu sirraa yaasii huccuu firraa jeen wayaa ta'e firraa baasii hooyi maaliif hin firraa baasa maaliif hin sii kanne duuba maallaqa bitannee tadhaadhaan balleessisan kanneena akkasii dukkaana dhageetiin firraa dukkaanaa miti asitti adda bitannee mee asitti adda bitanne kannees. Yaabo mashaqaan qabadhu haa jabaarran kaa'e jedhine bar jabaan isarraatti dhufe haa hin deemtu asiin sossootu hai abooti magaalaa keessa naqaanyeessuu feeta ati kan intala tana magaalaa keessa qaanyeessuu fedhe maali hin jenne de haya maallaqa kam keetii sii deebisa maallaqa kiyya kam ani huccuun sirraa adda bitanne huccuun sirraa bitadhe hin barbaadu maallaqa. Aboo maallaqa kee meeqa qarshii kuma maaliin balleesse kun amma akka inni deemi hin barbaadu kuma yoo haareetti huccuun irraa bitachuu barbaadde huccuun 2,000 huccuu isarra jirtu itti gurguruu barbaade immoo dhofeegaa boolla fedhu qotee cillim ta'uudhaa deemaa bar. Aboo maallaqa kee hin faduu huccuu ji'eeti aboonni dhageessanii isin dubbadhaa aboo dhuga kaa'ee itti dubbadhummaas duba dukkaanaan achi dhaqa hin dheeytu dukkaanaas. Asitti huccuu firraa baafta. Yooniif immoo ni irraa hin bitadhaadhaa huccuu akka inni ji'etti atuu qarshii kumaati jettee sirraa binne atis irraa hin bitennaan akka inni ji'etti meeqaan sii kanna 2,000. Aboo zulmii tana dhiisi zulmii arra beeytaqa. Nama garii jira gaafa ifii tuqame zulmii baaba zulmii ka gaarii beeka. Gaafa ifii immoo nama akka fedhe godhu san zulmii miti. Maal jennaan haqa feerra lolu gaafas. Bar namni godhu akkasii jira bar kitaaba nama laal. Dalilu makana gaafa kasaa maasha Allah maaliin sihi malal gaa baaba kophaati jira gaafa kana immoo ni cufa gaafa ifii si miidhu maal sin jee bar rabbiilleen dayyuu san jaalatu jee rabbiin bar man qutila duuna maali fahuwa shahiid jee lubbuu fiirra loluun qabeenya fiirra loluun shahiidummaa bar aboo rabbiin akkana hin jaalatu bar rabbiin bar roorroo firraa dhorkaa jee roorroo firraa dhorkaa jee bar dalilli kana gaafa ifiif bobba'u gaafa isa bobban ammoo aboo rabbiin walirra dabraa jee aboo walin zallaminaa jee azzulmu zulumaa jee aboo zulbii jaa dalilli namuutu gaafa isaa kophaadhaati arramma dalila zulmiidhaan ma yaadannaan gaafa dullatti haadha dhiiraa ta ilmaa yataamaan manaa qabu yattu dhadhaa sirran naqame jechaa qarshii kuma gaafattu zulmiin hin yaadatamne arra kan dhimmas
kan wallahi si cafeena akkam itti shirjanii kasif irraa qarshii kuma sun irra kophee ideeqa magaalaa keessatti huccuu irraa baasuu wayitaati qabamee bar akkasi kanne oggoo dhufe kan akkasii isa gallakkisanii waan godhatonni jechaan qabma duraan beekigaa si jala si gubbaan samii si jalaan dachi adabu godhi namaan jedhimi arra beekemma na jala dachiidhaa si gubbaan samiidhaan na gubbaan samiidhaa san beekee jire jechuudha akkasitti deeme guni fi deeme yaa ummatana na dhageeyaa jeen haquma qabdi baguma rabbiin dullattii tanarra haadha dhiiraa tanan nu fidee qarshii kuma kiyyaa sadaqadhee fi kunis hadiyyaa siidhaati kuma lamaan niin kannaaf akka beennan ho'ayyoo kuma lamaan jedhin dhadhaa isin silaa 200 fi 550 gurguruudhaa deemtu maasha Allah du'aayii mucaan isii daa'imni mana keessaa salaata ishaayii salaatee godhee ganama harkat tottofee fi naatu fi ayyoo itteeni deem jetteen du'aayii ijoollee suniitiif boode jira bar maasha Allah akkasitti gaa dullattiin yaayyoo ittee gammachuu keessa gatan tartee lafa dhoyte bune fi lafa dhoyte hojjanii hin rifatin kottu janii qaalachi makiina qaba makiinaa isaatiin naqee Allah ijoollee suniif kophee bareedduu goranii bitanii erga gaafa maallaqni humni lamaan siin jennu kun kuma lamaa ammaa kanaan naan dhaggeeffate nati kuma lamaa doolaaraatiin faa ka yuuroo faatiin dhaggeeffadhu malee zabana duriin siimu jira seenaa tan gaafa makiinaan dura dhuftu san gartee waan amma dhibba duraati kan hin siimuudha jiru akkasi fuudhee deeftara waan ijoolleen barbaaddu hunda bitanii hoggaanii fi holaa irraa bananu yaa ayyo kono du'aan ta'e qe'ee balafte kanatti hin fideenaan ijoolleen dhuftee irra dhumtee ummaa teenya nuu dhuftee rabbiin rizqii si kanneen mijanii akkasi sababa saniin galte maasha Allah akka duraa malee akka boodaan beektu dukkana booda ifaatu jira booya booda gammachuu jira rakkoo booda balloo jira rakkoo balloo ennan rakkoon jettee mire bersi yaamne ennan berbeeqee duuba maamna yaamte maaliif awwaatte ennan ber karaan na keessa baay'atte yaa karakkoon qabdi karaan kaxumuraa rabbi si haa godhu dhukkuba booda fayyaadhaa jira hedhaa booda hiikamuudhaa jira gadda booda gammachuudhaa jira adda bahiinsa booda walitti qabamuudhaa jira akka ammaa qofa laaltee waan hin jeen humnatan tee laaltee hin boonin tanaan siidhaamuu barbaada fi amaanillah warra waa hundarraa gorfamee fayyadamu rabbiin waa godhuun isin hin jaa insha Allah hamma sagantaa biraa tatana fakkaatu wal qunnamnu walitti deebinu أترككم في رعاية الله أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم دين كيسان إسنت أمانة خاتمة تولتو أقربين إسن قد إسن فقن إسنت أمانة أكا أمانة جبيزتان إسنت أمانة أكا تنالي ولينجيسان وليفقودن إسنت أمانة إسننجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته